Eegalchiisa baazaarii kutaa magaalaa Lammii Kuraa irratti haasaa baniinsaa kan taasisan sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hoogganaan biiroo ogummaaf hojii magaalaa Finfinnee obbo Miiliyoon Maatiyoos akka jedhanitti wayita gatiin boba'aa dabale kanatti jiraattonni magaalittii hanqina oomishaalee nyaataa fi galtee ayyaanaa ta'aniif akka hin saaxilamneef bulchiinsi magaalichaa oomisha gatii madaalawaan baazaariiwwan kutaa magaalaa hundarratti qopheesseera. ከነዳጅ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ባለው ሁኔታ ሳይረባበሹ በተረጋጋ ሁኔታ haala gatii boba'aa wal qabatuun osoo hin jeeqamiin bifa tasgabbaa'een hojimaata oomishaa gahaa itti argachuu danda'ani. Bulchiinsa magaalaa keenyaa shamattootaaf kan mijeesse waan ta'eef carraa kanatti fayyadamuun oomishtoota jajjabeessuun oomisha barbaadan shamattoonni akka argatan taasifameera. Kanaafis haalli kun bifa kanaan akka mijaa'u kan taasisan hooggantoota kutaa magaalaa kanaa maqaa biiroo keenyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneen galateeffachuun barbaada. Hojii raawwachiisaan kutaa magaalaa Lammii Kuraa obbo Admaasuu Dachaasaa gama isaaniin kutaan magaalaa isaanii oomishoota qonnaa fi indaastirii kallattiin oomishtoonni gabaaf dhiyeessanii shamattoonni gatii madaalawaan akka bitataniif waajjiraalee qonnaa, dhaabbilee indaastirii fi oomishoota dhuunfaa waliin ta'uun oomisha gahaa baazaarii kana irratti dhiyeessaa jirra jedhaniiru. Jiraattonni keenya yaaddoo malee meeshaa barbaadan waan barbaadan gatii barbaadaniin dhabnee akka hin jenne keessattuu wantoota ayyaanaaf barbaachisan baazaarii kana irratti akka dhiyaatan gochuu yaalleerra. Warra oomishan daayireektilii asitti affeeruudhaan akka as dhufanii dhiyeessan taasisuuf yaalii gochaa. Gatiin itti dhiyaatus gatii madaalawaa keessattuu qaala'iinsa amma jiru keessattuu immoo rakkoo amma boba'aa hojii wal qabatee jiru kana hojii wal qabatee jiraataan keenya akka rakkanne yaadnee kan qopheessinedha. Oduu wal fakkaatuun kutaa magaalaa Addis Katamaattis baazaariin ayyaana Faasikaa sababeeffachuun qophaa'ee banameera. Baazaaricha banuun kan eegalchiisan sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hojii gaggeessaa olaanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seettaa ergaa dabarsaniin daldaltoonni gatii hin malle dabaluu irraa akka of qusatanii fi gatii madaalawaan oomisha gabaaf akka dhiyeessan waamicha taasisaniiru. Dhiibbaa qaala'insa jireenyaa fi dabaluu gatii boba'aatiin daballiin gatii oomisha irratti akka hin jiraanneef bulchiinsi magaalichaa hojiiwwan garaagaraa hojjetaa jiraachuus kaasaniiru. በገበያ ላይ ሁላችንም በየሰፈራችን በምንገበያይበት ጊዜ የምናቀው ዋጋና gabaa irratti hundi keenya yeroo naannoo keenya shammannu gatiin beeknuu fi iddoo akka kanaatti galteewwan akka kanaa amma ittiin gurguraman yeroo ilaallu hojiin hojjenne xiqqaatu qaala'insa jiruu fi jireenyaa jiraattota magaalaa keenyaa hagam akka salphisaa jiruu fi bu'aan argamaa jiraachuu hubanna. Yeroo ayyaanonni gurguddoon akka kanaa dhufan ammoo bulchiinsi magaalaa keenyaa abbootii qabeenyaa waliin ta'uun namoonni harka qalleeyyii ta'an guyyaa ayyaanaatti balbala isaanii cufatanii akka hin teenyeef hojii maaddii qooduu hojjetaa jira. Baazaarichi jiraattonni oomisha naannoo isaatti gatii madaalawaan akka argatu kan taasisuudha kan jiran ammoo hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Addis Katamaa obbo Taarraqany Warqinaati. Gabaa dilbataa dabalatee guyyoota ayyaanaa gurguddootti bifa kanaan baazaarii qopheessuun hawaasni oomisha gahaa gatii madaalawaan akka argatu kutaan magaalaa isaanii hojjetaa turus yaadachiisaniiru. በዓልን ጠብቆ ገበያ የመጨመር ዋጋ የመጨመር ayyaanota sababeeffachuun adeemsota gatii dabaluu hordofnee gatiiwwan karaa hin malleen dabalaman hir'isuuf baazaariiwwan garaagaraa gaggeeffamaa turaniiru. Yeroo darbe kabaja ayyaana Iidii irratti jiraattota keenyaaf oomishaalee nyaataa gatii madaalawaan dhiyeessaa turreerra. Har'as dabalaa kan deemnu hanga guyyaa ayyaanaatti kan turu oomisha gahaa dhiyeessaa jirra. Daldaltoonni baazaarii kutaalee magaalaa lamaanitti qophaa'an irratti oomisha isaanii dhiyeessan akka jiranitti ofiifis fayyadamaa jiraattotaafis oomisha isaan barbaadan gatii madaalawaan dhiyeessaa jirra jedhaniiru.